Kabajamoof jaallatamoo maatii chaanalii kana akkam jirtu fayyumaa akkam ooltan akkam bultan jecha arrammoomee barnoota beekumsa waliigalaaf ta'u akkasumas immoo waa'ee mataa keenyaa of ilaaluuf nuuf ta'u gosa dhiiga namaa ilaallee waa'ee amala nama sanaa akkasumas immoo waa'ee fayyaa nama sanaa maal jechuu dandeenya qorannoon maal agarsiisa kan jedhu gosa dhiiga namaa tokko waa'ee fayyaa isaa fi amala isaa maal hima kan jedhu akka armaan gaditti qabadheen jira hanga dhumaatti hordofaa chaanalii kana afaaraa taanaan subscribe gochuun dagatina asumaan gara barnoota kottin seena. Akkuma jedhe gaamaa turreen kun waan lama irratti hundaa'a kan jalqabaa gosa dhiigaa fayyaadha kan lammaffaa immoo gosa dhiigaa fi amala nama sanaa mee gosa dhiigaa fayyaa nama sanaa haa ilaallu. Gosni dhiigaa afurtu jiru gosa dhiigaa AB fi O kan jedhamu qorannoo gurguddoon maal agarsiisu gosa dhiigaa A irraa yookaan gosni dhiigaa A faayidaas qaba miidhaas qaba. Gosni dhiigaa hunduu faayidaa mataasaas miidhaa mataasaas qaba gama amalaanis gama fayyaanis. Gosa dhiigaa A faayidaa isaa ilaalle namoota akkasii titiisni isaan hin barbaaddu. Isaan irra qubachuun feetu jechuudha. Kanaaf dhibeewwan titiisaan daddarban hedduun namoota akkasii hin argatu. Kun egaa akka qorannoon agarsiisuttidha. Miidhaan isaa immoo namoonni akkasii carraan isaan kaansarii garaachaa godhachuu persentaa 20 akkasumas immoo carraan isaan dhibeewwan godhachuu persentaa 5 kanneen biroorra ol ka'aadha. Kanneen gosni dhiiga isaanii AB, B, O ta'an irra carraa isaan kaansarii garaachaa godhachuu gaastiriik CS jedhamu akkasumas immoo dhibeewwan godhachuu xiqqoo ol ka'aadha jechuudha. Kan lammaffaa gosa dhiiga B'dha. Gosa dhiiga B faayidaa isaa ilaalle faayidaa inni fayyaaf qabu baakteeriyaan waliin jiraachuun qaamaaf fayyadan normaal flooraa kan jennu waliin jiraachuun kan qaama keenyaaf fayyadan jiru qaama keenya keessa namoonni gosni dhiigaa isaanii B ta'e egaa kanneen gosa dhiigaa garbiroorra caala baakteeriyaa akkasii 50 ol qabu caalmaan jechuudha. Kanaaf baakteeriyoonni kun immoo dhibee adda addaa irraattis waan ta'eef carraa fayyaa ta'uun isaanii carraa dhibee daddarbaadhaan qabuu isaanii kanneen kaan irra xiqqoo gadi bu'aadha jechuudha. Miidhaan isaa immoo kanneen gosa dhiiga B qaban kanneen gosa dhiiga O qaban wajjin gaafa ilaalame carraan dhibee onnee godhachuu persentaa 11 isaan biratti dabala. Carraan namoota gosa dhiigaa B qaban dhibee onnee godhachuu kanneen O qaban wajjin gaafa ilaalamu dhibee onnee godhachuun isaanii ol ka'aadha jechuudha. Akkasumas dubartoonni gosti dhiiga isaanii B ta'an carraan isaanii kaansarii ovaarii yookaan ovaariyaan seen qabamu kanneen kaan irra xiqqoo ol ka'aadha jedha qo'annoon akka agarsiisutti jechuudha. Gara gosa dhiiga AB'tti immoo dabarree faayidaan gosa dhiiga AB maadha? Qabiyyee dhiigaa keessaa kan pilaazmaa jedhamu jira. Namoonni gosni dhiiga isaanii AB ta'an pilaazmaa isaanii nama hundaaf kennuu danda'u. Kun egaa carraadha namoota dhiiga kennuu barbaadan jechuudha. Dhiiga isaanii osoo hin ta'in dhiiga seelii diimaa osoo hin ta'in dhiiga isaanii keessaa pilaazmaa kan jedhamu nama hundaaf ta'a jechuudha. Miidhaan isaa immoo kanneen gosti dhiiga isaanii O ta'e waliin gaafa ilaalaman kanneen gosni dhiiga isaanii AB ta'e carraan dhibee onnee godhachuu persentaa 23 ol ka'aadha. Kanaaf namoonni gosni dhiiga isaanii AB ta'e gaafa warra O qaban waliin ilaalamu carraa isaan dhibee onnee godhachuu ol ka'aadha jechuudha. Gosa dhiiga O gaafa ilaallu faayidaan gosa dhiiga O jarri kun dhiiga nama hundaaf kennuu danda'u. Seelii dhiiga diimaa jechuudha. Red blood cell kan jedhamu. Akkasumas immoo carraa dhibee busaan du'uu fi kaansarii piroosteet godhachuu isaanii kanneen biroorra gad bu'aadha. Piroosteetik CA busaan du'uu isaanii kanneen kanarra gad bu'aadha jechuudha. Miidhaan isaa immoo titiisni baay'ee isaan jaallatti waan ta'eef dhibeewwan daddarbuudhaan qabamuu ol ka'aadha jechuudha. Qaamni isaaniis salphaatti madaa'a. Yooma waa tokko mocoree ni madaa'a. Titiisnis baay'ee isaan jaallatti kanneen dhiiga O ta'an. Qabxiin biroon irra kaasu gosa dhiigaaf amalaadha. Gosni dhiiga nama tokko amala nama sanaa maalima kan jedhudha. Gosa dhiiga A gaafa ilaallu amala gaarummaa qabuu fi amala miidhaa qabu jira. Mee warri gosni dhiiga isaanii A ta'e gaarummaa amalaa isaan qaban maadha miidhaa isaan qaban maadha yoo jenne gaarummaa amalaa isaan qaban kutatoodha. Waa bira ga'uuf fedhii addaa qabu jechuudha. Waa uumuu ni danda'u. Oduu caala dalagaan yookaan qabatamaan waa gochuu barbaadu. Akkasumas obsa kan qabanii fi dirqama isaanii ba'uu kan jaallatanidha. Earnest, creative, sensible, reserved, patient and responsible amala akkasii qabu jechuudha. Gaarummaa amalaa isaan qaban. Amala isaan gaarii hin taane qaban immoo maadha? Yaada isaanii jijjiiruun fedhan. Amala rigid ta'e amala gogaa ta'e qabu.
tense kan ta'e qaba jechuudha. Kan mataa isaanii malee kan namaa waan jedhu ilaalcha keessan galchan. Kanneen gosa dhiigaa B qaban immoo amala isaanii gaafa laallee amala isaanii keessa kan gaarummaa qabu isa kamii jajjabaatoodha, si'atoodha, akkasumas immoo fedhii waa dalaguu qabu. Passionate, active nature, creative and strong kan ta'anidha. Amala isaanii keessaa immoo kan gaarii hin taane maadha? Of jaallatu, dhiifama gochuun fedhanii, akkasumas immoo dirqama bahuu irrattis xiqqoo isaanaaf. Selfish kan ta'anii, responsible kan ta'anii, erratic, unforgiving kan amala akkasii qabu jechuudha. Kanneen gosa dhiiga AB qaban amala isaanii gaafa laalle amala isaanii keessaa kan gaarummaa qabu tasgabbaa'oodha, sababaan kan geggeeffamanidha, reasonable kan ta'anidha jechuudha. Akkasumas immoo haalatti dafanii kan baranidha. Dafanii addaapti godhu waa tokko tokko. Cool, controlled, rational and adaptable kan ta'anidha jechuudha amalli isaanii. Amala isaanii keessaa immoo kan gaarii hin taane maadha? Dafanii murtoo hin kennan. Indecisive, dafanii murtoo bira hin kennan yeroo geggeessummaa irra jira yeroo waa gaafattan. Akkasumas immoo amala irraanfachuu baay'isu. Yoo waa itti maxxan yeroo muraasa booddee ni irraanfatu. Dirqamas fudhachuu irratti xiqqoo isaan hafa. Critical kan ta'an, indecisive, forgetful and irresponsible kan ta'an jechuudha yeroo baay'ee. Kanneen amala dhiiga garaa biraa qaban gaafa laallu. Kanneen gosa dhiiga AB qaban jechuudha. Kanneen gosa dhiiga O qaban immoo amala isaanii keessaa gaarummaa kan qabu isa kamii? Ofitti amanamummaa gaarii qabu, kaka'umsa qabu, dafanii abdii muratan. Bu'aa bahii jireenyaa keessatti dafanii abdii murachuu dhiisuun, kaka'umsa qabaachuun, ofitti amanamummaa qabaachuun baay'ee murteessaadha. Kanneen gosa dhiiga O qaban egaa amala akkasii qabu gaarummaa, confident, self-determined, strong-willed and intuitive kan ta'anidha. Amala isaanii keessaa immoo kan gaarii hin taane kamii? Yaada nama biraa giddu galeessan godhatani. Of qofa giddu galeessa godhatu. Amalli isaanii dhaabbataa miti. Kana amala tokko qabu xiqqoo turan immoo amalli isaanii jijjiirama. Saalfatoodha. Akkasumas immoo sa'a dheeraa walitti fufinsaan bu'aa xiqqoof dalagu. Bu'aa xiqqoo argachuuf sa'a dheeraa dhama'u jechuudha. Saalfatoodha. Saalfatoo ta'uun immoo jireenya keessatti deddeetti nama miidhu qaba. Akkasumas amalli nama tokko dhaabbataa miti taanaan predict gochuuf hin cima. Kanaaf egaa amala akkasii qabu jechuudha. Warri gosa dhiiga O qaban haa ta'u malee gaarummaa amalaas qabu, ofitti amanamummaa gaarii qabu, kaka'umsa qabu, dafanii abdiin kutatan. Akka walii galaatti egaa amala nama tokkoo fi waa'ee fayyaa nama sanaa akkasumas immoo amala nama tokkoo fi waa'ee amala nama sanaa bakka adda addaa rifeer godhee kan hin qopheesse isin qabadhee jiru kanumadha. Waan hordoftaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.